haadha manaa duwwaan ta'in haadha ta'iif obboleettii ta'iif hiriyaa ta'iif waan hunda mari'adhuun openly ta'iif ofirraa ka'itii an akkas jedhiiti akka inni waa'ee isaa sitti dabarsee himu akka inni firii ta'u si biratti ta'eef ta'eefu jecha dalagaa isaa keessatti fooyya'insi wayii akka dhufu tattaaffii godhi isa cinaa akka jirtu yeroo kamiyyuu sichueeshinii kam keessatti iyyuu akka isa cinaa jirtu argisiisi kunuunsini waan inni jaallatu hunda godhiif waliigalteen isin lamaan gidduu keessatti yoo lolli wayii uumame kaattee galtee warra keessatti waa'ee isaan sabaaqi gidduu keessan qilleensan galchi bakka isatti dhiqsi warra kee biratti ilaalcha warri keessaaf qabu gadi buusi taa'i akka nama barateetitti mari'adhu akkasumaa goote kanatu jira bar jedhi fuula kee bokokaa kana amma argu ba'ee taa'ii biraa keessa isaa galuu wayyaaf dhimmi si bokoktu tokko iyyuu hin jiru haasan kan uumameef ilmi namaa haasa'e akkatti walii galuu fi haasa'e walii gali kana rakkoon kee jedhiitti fooyyessa dhimmi fooyyessineef hin jiru si jaalata haaja ta'eefu dubartiin abshaalummaa keetitti fayyadamee ilma dhiiraa sirnaan qabadhu kan sana achi akkan isinitti himuun beeku kanarra saasan akka soosanii geessanii mana geessanii too daritoon ta'inaa walumaa galatti of kunuunsa akka kaleessa of qabdutti as gadi baatee dhiirri koon irratti fuudhee abbaan manaa koo hojiitiin irratti godhe hin hojjetu wanta akkanaa erga sirnaan hin qabanne maal godhare gurbaa okay plus wanti pointiin hankaasuu barbaadu kan biraa bultii keessatti taatee wayiitu jira la dubartiin gaafa ilmoo fidduu fiizikaalii ni jijjiiramti keessattuu gargaartuun qabdu faayoo ta'ee ilmoo ishee faana baay'ee biizii taati ati immoo dalagaa ooltanii wantoonni taateewwan mana keessatti ta'anii akka yeroo leexaa jirtan sanitti si eeguu dhiisuu danda'uun. Kaleessa intala si cinaa dhaabbattee dalagaa ta'e irratti si qarqaartu mitiire kaleessa intala waa hunda keessi eegdu mitiire tiriit si gooti mitiire kaleessa atamma maal gootaree dabaree kee sanoo siin jedhu fiizikaala ishii gadi buusee bifa ishii jijjiiree dipressed ishii godhee too sa'aatii maal jedhu kanatti jaalala kaleessa qabduuf san irraan hir'isin har'as akkuma kaleessatti akka jirtutti itti mul'isin har'as akkuma kaleessa miidhagduudha bara ta'e ati bar biiftuu tiyya hojii tiyya jedhin akkuma kaleessa gabbaastee fataa waliin jettu sanitti darbiitti fataa waliin jedhi gargaartuu beellamii fi qaxariifiti akka ishiin akka kaleessatitti akka ishiin jiraattu godhin umtuu akka hin jijjiiramne akka ishiin yaaddu godhin rileeshnshippii keessan akkasitti eeggadha sii jecha sii galee ilmoodha kan sii laatte ilma gudeeda kee keessaa ba'e sii laatte siin bakka buuste waan salphaa mitiin jireenya keessatti san hubadhaatii jaalala kaleessa qabdanii fi ammallee itti fufu. Sanoon siin jedhu akkamsitti fakkaate abaaboon yoo kunuunsite lalisaa deemti hin bareeddi. Inko tokkottaa bishaan obaastaa hin kunuunsitaa waan sirraa eeggamu hunda gootaaf yoo ta'e hin miidhagdi nama hundatu hawwani waaw jedha maal bareeddeedhaan. Yoo bishaan obaasuu dhiistee jala deemtee tokkotu baatte immoo xoola guddiqa. Xoola guddii hin harcaati bifa ishiitti baddaa bakki ishiitis baduu danda'a. Hiddi ishiitis achii dhabamuu danda'an. Soo bultiin akka abbaan qabetti bakka jira miti bultiin keessattuu ilmi dhiiraa siin keessatti ilaala ilmi namni jecha fakkeenyaaf haati manaa qabdi yoo ta'e akkatitti qabde mul'isa akka gaariitti qabuu kee jira miti akkamsiniin jedhu gadooddullee hagam akkatti jira miti zimbiloo wayii taate wayii mul'isa miidhagdullee suma ibsa gadooddullee suma ibsa walumaa galatti of si achi keessatti ilaala namni si'iin ilma dhiiraa kana dubartoota keessatti ilaala namni ofii jecha maqaa keessan eeggachuuf jecha
san irratti hojjedha wanti biraallee yoo hafe jechuu barbaade tun gamteedha isheen amma isiniin jedhe tun gamteedha guys. So akkasii egaa duuti booni tippiiwwan garaagaraa akkan ijoollee dubartoota araba jiran kanaaf laadhu na godhe experiensiin qaburraa namoonni hedduun beektu mana arabaa waggaa 3-6 ol hojjechaa ture situationii akkamii keessa kaasee hangammaa so ijoollee baay'ee lubbuu isaanii baasuu neessa cinaatti guyyaa 2 ta'u 3 ta'u darbee waa'ee dubartoota irraa dubbannaa jechaadha. Sanii